Kun foon irraa dhume akkasitti jirte jechuudha. Boleewwan akkam jirtu. Boleettiin keenya viidiyoo irratti abdii namaa abdii biraan qaqqabsiisan itti bu'aa turte. Sababa maaliiti? Sababa haadhaati. Rabbii jedhaan bira dhaabbadhaan namni viidiyoon kun isin qaqqabee hundi rabbii jedhaati haadha kun irraa dhukkuba. Haadhi ishee tokkittii kana qofa qabdi. Tokkoon kana qofa qabdi. Addunyaa kanarra rabbii malee waa tokkoon qabdu. Abbaan qabdu, obboleessan qabdu, firaan ta'een qabdu. Haati ishee kun immoo dhibee onnee jira. Dhukkubsattee erga dhibeen kun qabee waggaa ja'a lakkoofsisee jira. Yeroo ammaa kana hospitaala isheen itti yaalamaa turte keessaa akka baatu waraqaa barreessanii fi gara Finfinnee deemtee akka yaalamtutti himanii. Isheen immoo humna hin qabdu, waa tokko hin qabdu. Kun foon irraa dhume akkasitti jirte jechuudha. Haadha. Namni haadha qabu haadhatti garaan jabaatu. Abbaa machaa abbaa garoon jedhama. Humni koo kun onneedha. Odaa ullee yaalamaa ture. Nu biratti hin danda'amu. Addis Ababaa dhaqxee yaalamuu qabda. Yaaliin kee kun immoo birrii guddaa si barbaada. Birrii miliyoona tokko si barbaada jedhani. Ani immoo waa tokko haadhaan qabu, abbaan qabu, obboleessa obboleetti waa tokko tokkicha rabbii malee hin qabu. Mucaan tokkitti hin qabu. Sababii dhukkuba kootii deemtee isiinuyyuu hammallee hidaa nama birraan kaffallee cinqii ta'ee jennaan boossee maraatti kunoo biyya alaa teesse. Namni haadha qabu haadhatti garaan jabaatu. Haati keenya kun rakkoo hamaa keessa jiru dhibee onneef saaxilamanii yoo xiqqaate qarshii miiliyoona tokko Itoophiyaa isaan barbaachisa. Ilmoon isaanii akkuma agartan kanatti boossee himataa jirti. Piliis namni rabbisinii laaffisee lakkoofsa akkaawuntii kanuma isaaniitti kan dhuunfaa isaaniitti waan dandeessan waan rabbisinii laaffisee hirmaadhaati akka isaan yaalaman yeroo gabaabaa keessatti yaalii argatan amaanasanii jechuun barbaada. Kuni mana namaati? Kun mana namaati. Ati mana hin qabdu? Waa tokko hin qabu mana hin qabu. Mal golgee namaan ciisaa rabbii jedhanii ofitti na fuudhanii alam bakka naqu dhabu. Mucaa keetii kan viidiyoo irratti bu'aa turte? Ilmoo kooti tokkittii sana malee hin qabu. Abbaa manaa hin qabdu? Hin qabu. Waa tokko tokkittii sana malee. Obboleettiitti obboleessatti haadhatti abbaatti hin qabu. Abbaan manaa hin du'e? Hin du'e. Qabu. Haadha hin qabu, abbaa hin qabu. Ilmoo tokkittii sanaa gaditti hin qabu lawaa tokkitti. Duraan akkamitti jiraatte ture? Duraan mana kiraa keessa hin jiraadha. Isii dhumti waan argite cinqamtee. Na jiraachifti kiraa kaffalte. Anis wajjin cinqamee ergiin ol deebi'e achumaan hin dadhabe gaafa kan akkan jira. Namoonni immoo haadha keenya kana gargaaruu hin dandeenye qarshii ofirraa hin qabne viidiyoo kan of jalatti namoota garaagaraatti sheer gochuudhaan diyoota irratti hojjechuudhaan namoonni akka gargaaran taasisaa ilmoo isaaniif jecha biyyaa baatee alatti biyya ormaatti akkasitti boossu kana miilmaan siirraa haqaasanii jechuun barbaada. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Ababee Caaliitii kaameraamaaniin Amuu Sharii fi magaalaa Saqqaarraa Galatooma.